Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabnu isinitti himna. Oduu waliin Anbaayiluu Nachooti. Alilla Israa'el fi Ameerikaan Iraan irratti gaggeessaniin gidduu kana gaggeessaan Iraan ajjeefamaniiru. Sanaa wal qabatee Iraan keessatti namoonni 550 ol ajjeefamuu waldaan addeessa diimaa idil addunyaa beeksiseera. Waldaan addeessa diimaa Iraan alilla Ameerikaa fi Israa'el guutummaa magaalota Iraan 130 keessatti bananiin namoonni 550 ta'an nagaa ammaa ajjeefamuu addeessi diimaa himeera. Miidiyaaleen mootummaa Iraan gaggeessaa olaanaa biyyattii Ayatollah Ali Khameneiin dheengadda gaafa alilla Ameerikaa fi Israa'eliin waliin qindoomaniin ajjeefamuudha ijoo dubbii addunyaa akka ta'e. Akka gabaasa sanaatti soddaa fi akaakoon Khamenei alilla sanaan ajjeefamaniiru. Alilla sanbata darbee Iraan kibba mana barnootaa tokko irratti taasifameen namoonni 130 yoo ajjeefaman waliigala alilla taasifamaa jiru. Nagayoonaa kutaalee bulchiinsaa Iraan 24 keessatti namoonni 555 ol ajjeefamaniiru. Haaloo alilla sanaan Iraan buufataalee waraanaa Ameerikaa biyyoota ollaa galoo galaana Eden keessa jiran irratti xiyyeeffachuun Qaataar, Gamtaa Emireetota Arabaa, Kuwait, Bahareen, Joordaan, Saawud Arabiyaa fi Iraaq dabalatee haleellaa adda addaa gaggeessaa jirti. Kanarraa ka'uunis biyyoota hedduun daangaa isaanii balallii xiyyaaraafis cufaniiru. Biyyoonni gamtaa Awurooppaa ta'an ammoo Iraan irratti qoqqobbii fi akkasumas duula waraanaa banuuf luka dhidhiittataa jiru. Oduma kanaa wal qabatee haleellaa Iraan Emireetis irratti raawwatte namoonni 3 ajjeefamaniiru. Lammiileen Itoophiyaa fi Eertiraas miidhamaniiru jedhameera. Iraan guyyaa 2 keessatti haleellaa Yuunaayitid Arab irratti raawwatteen namoonni 3 ajjeefaman kan Itoophiyaa fi Eertiraa dabalatee lammiileen biyyoota garaagaraa irraa miidhaan ga'eera. Ministeerri ittisaa Emireets akka jedhetti sanbata guyyaa dheengaddaa haleellaan kun erga raawwatame kaasee misaayiloonni 700 fi dirooniiwwan 500 Iraan irraa gara Yuunaayitid Arab Emireetittis dhukaafamaniiru. Kanneen keessaa baay'een isaanii yoo fashalaa'anii jedha mootummaan biyyattii. Hagi tokko naannoo mana jireenyaa fi hojii akkasumas galaana irra bu'aniiru. Namarra miidhaan kan ga'e kallattiin haleellaa gaggeeffame osoo hin taane akka fashalaa'an taasifamanii caccabaan isaanii ammoo miidhaa geessaniiru jedha ibsi karaa miidiyaalee biyyattiitiin bahaa jiru. Akka Golf News gabaasetti namoonni haleellaa sanaan lubbuun isaanii darbee 3 lammiilee Paakistaan, Neepaal, Baanglaadeshidha. Dabalataan Itoophiyaa fi Eertiraan kana keessatti argaman lammiilee biyyoota garaagaraa 58 irratti ammoo miidhaan dhaqqabee madaa'uun isaanii gabaafameera. Ameerikaa fi Israa'el haleellaa sana irratti raawwatameen Iraan bakka buufataalee waraanaa Ameerikaa jiranii fi biyyoota galaanaa michuu Ameerikaa ta'an irratti tarkaanfii fudhataati jiru. Aga oduun kun qophaa'etti. Sanaan wal qabatee Ameerikaa fi Israa'el ammas waloon Iraan irratti dhukaasa walirraan cinne yogguu banan Iraan ammoo deebitee na eeggadhaa jechuun misaayilota gurguddoo kan kanaan dura dhukaastee hin beekne fa'aa gara Israa'elitti dhukaasaa jiraachuu miidiyaaleen idil addunyaa wal harkaa fudhanii haasaa jiru. Zimbaabuween gargaarsa fayyaa Ameerikaa $1 miiliyoona 367 baasuu diduu dhaga'ameera. Mootummaan Zimbaabuwee waliigaltee gargaarsa fayyaa Ameerikaan $1 miiliyoona 367 taasistee kuffiseera. Washington daataa baayoloojii dhoksaa gaafatteetti jechuudhaan sababni isaa immoo taateen sun magaalaa guddoo Zimbaabuwee Hararee keessatti kan raawwatame yoo ta'u pireezidaantiin Emerson Mnangagwa waliigaltee sana haqa kan hin qabnee fi ofittummaadha jechuun komataniiru. Dubbii himaan mootummaa Zimbaabuwee Nick Mangwanaan akka jedhanitti Ameerikaan qorannoof daffii daldala saamuda baayoloojii nama gaafachuu ishee faayidaa talaallii fi wallaansa gara fuula duraa saamuda kanarraa argamu shakkii keessa galcheera. Zimbaabuweetti ambaasaddarri Ameerikaa Paameelaa Tiriimoot akka jedhanitti keessumaa namoonni miiliyoona 1.2 ta'an kanneen HIV/AIDS waliin jiraataniif gargaarsa addaancituun gaaga'ama guddaadha jedhan. Ameerikaan waggoota 20 darbanitti Zimbaabuweef gargaarsa fayyaa $1 biiliyoona 1 fi kitila 900 ol kan kennite yoo ta'u gargaarsa irraa muramaa jiru garuu dhukkuba tiruu busaa fayyaa haadholii fi daa'immanii akkasumas qophii weerara dhibee kanaaf kan oolu ture. Kolleejiin hakiimota fayyaa hawaasaa Zimbaabuwee yaaddoo mootummaan daataa baayoloojii irratti qabu hubachuu isaa ibsuun sagantaaleen HIV biyyattii gargaarsa biyya alaa irratti baay'ee waan hin hirkatiniif mariin akka itti fufuus gaafateera. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduu har'aaf qabanne kan moongolamnaa waan nu daawwattaniif horaa bulaa jenna.